Ashama jala jirtu hordoftoota fi daawwattoota chaanaalii Almaastuu jalatti argamtan hundumti keessan akkam nagaa keessanii nagaa dhagalanii waaqayyoof haa ta'u. Egaa guyyaa har'aas walitti deebinee jirra. Viidiyoo caaltuun har'aa achirratti dalagde irratti yaada xiqqoo dubbachuun barbaada jechuudha. Viidiyoo kanarratti ajiin sababa dhalaa godhachuu diduuf maalidha inni kan jedhudha. Egaa namni tokko jireenya keessatti erga gara gaa'elaa jireenyatti galeen booda namni kamiyyuu namni dhala ofii jibbu yookiin dhala godhachuu jibbu hin jira jedhee hin yaadu. Egaa hajjiin fayyoon ulfaa'een jira, ulfan garaadhaa qaba akkuma jettee dalagdee hajjiin kanarratti dhala godhachuu akka hin barbaanne fi viidiyoo kanarratti dubbatee jira. Kanarratti fayyoo fi caaltuun hajjiin jaalala dhugaa isaaniif qabaa laata kan jedhu irratti egaa akkuma beekamu namni tokko jaalala dhugaa yoo qabaate ilmoo godhachuu keetitti ni gammada malee hin gaddu jechuudha. Namni kun waan nama sana hin jaalanneef yookaan nama sana wajjin gara fuulduraatti jiraachuu waan hin barbaanneef immoo ilmoo godhachuu hin barbaadu jechuudha. Karoora isaa gara fuulduraa nama biraa waliin yoo qabaate akkasumallee yaada isaa kan ulfan qaba jettee fayyoon akka itti himte irratti hajjiin fudhachuu akka hin dandeenye jechuudha. Egaa kanarratti namoonni baay'een yeroo waliin jiraatan keessatti gaa'ela keessatti yeroo ilmoon isaan gidduutti uumamu jireenya kee boruu siif ta'u yoo ta'e ilmoon isaan gidduutti argamtu gammachuu isaaniif uuma malee gadda yookaan narraa ba'ii yookaan waltumuu hin uumu jechuudha. Kanarratti hajjiin kanaan durarree caaltuun balaa kanaatiin caaltuun ilmoo argatteen akka hajjiidhaan addaan ba'an hajjiin akka hin barbaanne dubbate. Egaa namni ilmoo yeroo argatu ni gammada malee hin gaddu jechuudha. Maaliif ilmoo wanti nuti hojjennu boru ilmoo keenyaaf jenneet hojjenna malee har'a biyya ormaa keessatti ilmoo argachuudhaaf jireenya kee diiguu osoo hin taane namni ilmoo qabu gammachuudhaan ilmoo ofii guddifachuudhaaf yaada. Kanarratti hajjiin fayyoos ta'ee caaltus ta'ee ilmoo akka godhatan hin barbaadanii jechuudha. Viidiyoo ishiin guyyaa har'aatirratti dalagdee namni akkamitti dhala ofii jibbuu danda'a. Dhala jiraachuun jireenya nama hin dhoowwu, jireenya koo nan dhoowwinaa jedhee akka hajjiin dubbatetti dhala qabaachuun gammachuudha malee gadda tokko nama keessatti hin uumu jedheen yaada. Egaa fayyoo ulfan garaa qabaa jennaan hajjiin fayyoo irratti ni dheekkamee ni tumee jechuudha. Baay'ee nama ajaa'iba dhugaa waaqayyo. Namni yeroo ilmoo godhatu gammachuu qabaata malee gadda qabaachuu hin qabu jechuudha. Malee waltumuu yookiin immoo wal rukuchuun hin barbaachisu jechuudha. Waltumuu fiiguun dhugaa waaqayyo qoricha fudhadhu qoricha seebite jechaaniitu annoo jedhe jechuudha. Qoricha keessatti qorichi kun ishee hoo hangam annoo jedha. Qoricha yeroo mara fayyadamuun isheenoo dhala godhachuu ni barbaaddi. Dhala godhachuu keessatti yoo inni fedha hin qabaatini yaani dubartiin tokko gaa'ela godhatte ilmoo godhachuu ni barbaaddi jechuudha. Kanarratti nama karoora kee boruuf siif hin taane yoo ta'e boruu keetitti akka dhala godhattu hin barbaadu jechuudha namni kun. Kanarratti wanti fayyoo irratti dubbachuu barbaadu kiniinii nyaachuun yookaan kiniinii bitee ishiidhaaf kennuun sangaa qotiyyoo miti. Kiniinii bitee kan ishee nyaachisu jechuudha. Jireenya koo keessatti laayifii kiyyarratti erga jireenya bultii ijaarratanii dhalli nama gidduutti hin barbaachisaa jechuudha. Yookaan immoo sangaa qotiyyoo miti kiniinii bitanii kan manatti namaaf laatanii jechuudha. Waaqayyo yoo nama jaalate dhugaa waaqayyo waan yoo nama jaalate jaarsa akka hajjii kana namaaf hin kennin. Nama ilmoo jibbu namni kun tarii jireenya isaa fuulduraa qabata. Namni tokko akka ilmoo hin godhanne kan barbaadu boruu isaatiif yookaan karoora biraa yoo kan qabaate ta'e
Keessumattuu ijoolleen biyya ormaa keessa jirru biyya ormaa keessatti gaa'ela ofii godhatanii yookiin namni kun jireenya biraa qabata. Biyya ormaa keessatti walitti dhufanii jireenya biyya biraa waan qabuuf ilmoo godhachuu hin barbaadu. Kanaaf namni dhala jibbu yookaan ilmoo godhachuu jibbu tarii namni kun borutti nama waliin jiraachuu yookaan hin barbaanne ta'e laafii laa gizeedhaaf bichaa namatti fayyadamanii fayyaa keetti fayyadamanii gizee keetti fayyadamanii boruuf laafii biraa jiraachuu ijoollee baay'eetu akkasitti hojjechaa jira waan ta'eef jechuudha. Egaa biraankii caaltuun har'a hajji irratti hojjattee dhugaa waaqayyoo baay'ee tokko kan amanan jedhamee nama ajaa'ibe. Unkaan nama akkanaa waliin jireenya eegaluu miti kanuma kanarratti ni ilaalama waan ta'eef boruu keessaafuyyuu nama gaa'ela waliin godhachuu yookaan waliin jiraachuu waliin karoorfatan tokko jalqaba osoo walitti hin dhufin jireenya walii qorachuu walii beekuun ni barbaachisa jechuudha. Osoo eenyummaa waliin beekin gaafa jaalalatti galanii